Okay, duraan dursee hordoftoonni keenya chaanala Nuruddin TV jedhu irratti kan nu hordofaa turtan. Mee arraa waa'ee silaa elementoonni tokko lakkoofsa atamaa waan qabu akkasuma lakkoofsa hangaatis ni qabani. Akkamitti lakkoofsa atamaa isaanii irra dhaabbannee garee isaanii akkasuma tarree isaanii akkamitti akka ramaduu dandeenyu kan isin agarsiisu. Kanaaf nu hordofaa viidiyoo kanarra waan bareedaa tokko hubachuu ni dandeessan jechuun abdaddaa. Kanaaf nu hordofaan isin jaa duratti mee akka fakkeenyaatti jechuudha. Elementoota lakkoofsi fakkeenyaaf let us take as this amma inni kuni elementiidha yoo ta'e elementiin kun jechuudha. Information elementii kanarraa argannuutu jira. Information elementii kanarraa argannu tokko maal yoo jennee yaanne fakkeenyaaf iddoo kanatti lakkoofsa barreeffamuutu jira. Akkasuma iddoo kanattis lakkoofsa barreeffamuutu jira. Akkasuma iddoo kanattis lakkoofsa barreeffamuutu jira. Asitti illee lakkoofsa ni barreeffama jechuudha. Fakkeenya amma lakkoofsi asii barreeffamu let us take A yoo jenneen kaasii kanaan B yoo jenneen asiin C yoo jennee akkasuma lakkoofsa asii barreeffamuun D yoo kan jennu ta'ee elementii dhagaa jennee jira xaa kana. Amma A maal bakka bu'a? Aan kun maal bakka bu'a kan jedhu wanni inni bakka bu'u lakkoofsa atoo maawaa kan jedhamudha. Lakkoofsa atoo maawaa jedhamu bakka bu'u yookiin atomic number. Atomic number waan jedhamu bakka bu'aa jechuudha. Bakki jaamtu kun jechuudha. Akkasuma iddoon B kunoo maal bakka buuti yoo jenne mass number yookiin lakkoofsa hangaa jeniin. Lakkoofsa hangaa jennaan yookaan maal jechuun ni dandeenya mass number jechuun ni dandeenya jechuudha. Akkasuma bakka iddoon C kunoo maal jedhamti lakkoofsa maaltu bakka kan bu'uu danda'a kan jedhu yoo fudhanne subscript jedhama. Lakkoofsi bakka kanatti barreeffamu subscript jedhama jechuudha. Subscript jedhama. Iddoo kanatti immoo lakkoofsonni barreeffaman ionii jedhaman. Ionii jennaan yookaan ionii. Asitti gaa iddoo kana waa lamaatu jira. Kaataayonii fi aanaayonii waan jedhamu jira. Ionii wanni jennu kun iddoo lamatti qoodamti. Tokko maal jechuu dandeenya? Aanaayonii akkasuma kaataayonii jedhama jechuudha. Aanaayoniidha jechuun iddoo kanatti lakkoofsi barreeffamu suni iddoo daa kanatti lakkoofsi barreeffamu plus yoo qabaate jechuudha. Aanaayoniidha jechuun immoo kaataayonii jechuun immoo yoo negatiifa qabaate kaataayonii jennaan jechuudha. Amma gaa qubeen kuni xaan kun gaa akka elementiitti fudhanna jeetiin jira. Elementii kanarraa informationa ta'a ammaan dubbadda kana kan argannu yommuu ta'u mee fakkeenya lakkoofsa bakka A kana barreeffamu kana haa fudhannu. Fakkeenyaaf elementii kam haa fudhadhu? Elementuma tokko akka fakkeenyaatti fudhachuu ni danda'a. Fakkeenya elementiin sunis mee almuuniyeem. Fakkeenya elementii almuuniyeemii haa jennu. Elementiin almuuniyeemii kuni asitti lakkoofsa barreeffamu qabdi. Akkasuma bakka kanattis lakkoofsa qabdi jechuudha. Asitti plus 3 dha qabdi. Iddoo kanatti ta'i lakkoofsi iddoo kana barreeffamuu danda'u. Elementiin kun jechuudha. Lakkoofsi biraa iddoo kana barreeffamuu danda'a. Tarii inni kun garuu ka barreeffamuu miti. Elementiin kun elementii lakkoofsa bakka kana barreeffamuu qabu. Maaliif ofii isaatii elementii biraatti elementii akka isaatii wajji wal nyaatee lama ta'ee waan taa'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf lakkoofsi 13 kun maali? Yoo isin hin jedhame lakkoofsi 13 kuni lakkoofsa maaliiti jennee jechuudha? Lakkoofsa atoo maawaa jennee jechuudha. Lakkoofsa atoo maawaa jenneen. Akkasuma lakkoofsi 27 kun maal jedhama? Lakkoofsa hangaa. Lakkoofsa hangaa jedhama jechuudha. Inni kun ammoo aanaayonii jennaan yookiin chaarjii inni qabu jechuudha. Chaarjii yookiin hamma elektiroonii inni gadi lakkisuuti jechuudha. Kuni chaarjii isaati valaansii jennaan. Valaansii elementii almuuniyeemii jedhama jechuudha. Amma gaa
elementii kanarraa information elementii tokkorraa wanta ammaan tana dubbade kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Amma garamitti haa deemnu gara waa'ee elementiin tokko lakkoofsa atamaa iddoo kanatti barreeffamu kanarraa kaanee jechuudha. Yeroo raabsinu sheelii waan jedhamu jira. Lakkoofsi sheelii jechuun waan akkanaati. Tuni sheelii jedhamti. Lakkoofsi atamaa inni kuni eessarratti barreeffama kan jedhu sheelii irratti barreeffama. Inni dura sheeliin lakkoofsa atamaa jedhamu kana yeroo hundaa'u sheeliin jalqaba lakkoofsa elektiroonii habbaa lama baadhatti. Sheeliin itti aantu tun ammoo 8 baadhatti. Tokko 2 3 4 5 6 7 8 baadhatti jechuudha. Sheeliin isiin lammaffaadha jechuudha. Sheeliin itti aantu ammoo 18 baadhatti. Haa ta'u garuu gizee sheeliin duraa lama sheeliin itti aantu 8 kan lafatti hafe meeqaa 3 hafe jechuudha. 3 san tokko 2 3 neksitti barreessinaa jechuudha. Amma lakkoofsi atamaa elementiin almuuniyeemii qabu kun yeroo raabsinu sheelii irratti jechuudha. Sheeliin duraa lama sheeliin itti aantu 8 tatti aantu ammoo 3 jechuudha. Amma gaa eega akkana raabsite elementii kanarraa wanni nuti hubachuu dandeenyu maali? Tokko garee elementii kanaa gabatee periodikii keessatti elementiin kun garee kam keessatti argama kan jedhu lakkoofsa atamaa akka raabsine kanarra dhaabbannee beekuu ni dandeenya jechuudha. Innis gareen isaa maalirratti hundaa'a? Lakkoofsa baay'ina elektiroonii kan irraa xumuraa sheelii irraa xumuraarra jiru kana laallaa jechuudha. Fakkeenya sheelii irraa xumuraarra baay'ina elektiroonii jirtu habbaa meeqa? Tokko 2 3 jechuudha. Kanaaf garee meeqaffaa keessatti argama jechuudha? Garee sadaffaa keessatti argamaa jennaan. Akkasuma lakkoofsa atamaa elementii kana kan raabsame kanarra dhaabbannee maal beekuu dandeenya? Tarree beekuu dandeenya. Tarree jechuudha. Tarreen isaa too meeqa laata? Tarreen isaa maal laalla? Lakkoofsa elektiroonii osoo hin taane baay'ina sheelii elektiroon kun irra raabsameeti. Sheeliin sheelii meeqa qaba elementiin kun yoo jenne sheelii tokkoffaa, sheelii lammaffaa, baay'inni sheelii 3 jechuudha. Kanaaf tarreen inni keessatti argamu tarree meeqaffaadha? Tarree sadaffaa jennaan. Tarree sadaffaa jennaan. Kana booda ammas elementiin kun sibiila moo sibiilaala? Amala elementichaa jechuudha. Amala elementii. Amalli elementiidhaa maali? Amala elementiidhaa yoo fudhannu elementiin kun lakkoofsa gareedhaa irratti dhaabbannee amala isaa dubbachuu dandeenya. Yoo gareen elementiin sun keessatti argamu yookaan baay'inni sheelii kana baay'inni elektiroonii sheelii irraa xumuraarra jirtu yoo 3 kan taatu taate pilaasii yoo kan qabaattu taate amalli elementii sanii maal jedhama jechuudha? Sibiila jennaan. Elementiin suni sibiila jedhama jechuudha. Lakkoofsi atamaa isaa raabsamee yoonii fi pilaasiidhaan kan jiraatu taate pilaas 3 jedhee akka ammaasitti keenya kana jechuudha. Vaalaansiin isaa pilaasiidhaan yoo kan jiraatu taate elementiin suni elementii sibiilaati. Kanaaf almuuniyeemilleen pilaasirii waan qabuuf jecha maal jennaan jechuudha? Sibiila jennaan. Akkanaa jechuudha. Kanaaf elementiin kun gabatee periodikii keessatti garee sadaffaatti argama. Tarree lammaffaa keessatti argama. Amalli isaa maal jennaan? Amalli isaa sibiila jennaan. Haya mee lakkoofsi atamaa wanti lakkoofsi vaalaansii meeqa nuun jedhame? Lakkoofsa vaalaansii. Lakkoofsi vaalaansii elementii kana meeqa? Yoo nuun jedhame lakkoofsi vaalaansii walqixa ni ta'a gareedha jechuudha. Lakkoofsa gareeti. Baay'inni gareetii fi baay'inni lakkoofsa vaalaansii walqixa waan ta'eef lakkoofsa vaalaansii akkamiin argachuu dandeenya? Gareedha hojii walqixa waan ta'eef lakkoofsi vaalaansii isaa meeqa jechuudha? 3 jechuudha. Lakkoofsi vaalaansii 3. Maaliif? Baay'ina gareetii wajjin walqixa waan ta'eef. Kana booda vaalaansii noo meeqa? Lakkoofsi vaalaansiidhaa 3, vaalaansii isaa meeqa? Vaalaansii jechuun ammoo maalirraa baafna? Vaalaansii jechuun baay'ina elektiroonii sheelii irraa xumuraarra jirtu tan gara moo elementiin kun elementii biraatti hojii yeroo wal nyaatu gara elementii isa birootti elektiroonii gallakkifamtu jechuudha. Baay'ina elektiroonii sheelii xumuraarra jirtu 3 takka 2 3. Kanaaf vaalaansii meeqa qaba jechuudha? Vaalaansii 3 qaba jechuudha. Akkana jechuun baay'ina elektiroonii habba 3 elementiin kun yeroo elementii biraatti hojii wal nyaatu gallakkisaa jechuu agarsiisa. Vaalaansii yeroo hundaa'u humna elektiroonii hamma elementiin sun elementii biraatti hojii wal nyaachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf
aluminium plus oxygen yoo ka'ennu taate aluminium fi oxygen yoo wal bira fudhanne fakkeenya aluminium plus oxygen jira aluminium meeqa kan nu danda'a 3 oxygen meeqa irraa fudhachuu danda'a jechuudha oxygen fi lama qaba criss cross goota aluminium jala lama dhufa oxygen jala 3 dhufa jechuudha kanaaf elektiroonii meeqa oxygen idhaaf kenni kan jedhu kana beekuun kan ibsamu maaliin ibsama jechuudha wanni inni ibsamuu hin danda'uun vaalaansiidhaan ibsama jechuudha kanaaf plus 3 dha vaalaansiin isaa ida'uu 3 jechuudha kun kana fakkaataa jechuudha kanaaf video kana keessatti wanni isin hubattan maali yoo jenne kaduraati information odeeffannoo waa'ee elementii tokko odeeffannoo akkam qabaachuu ni danda'a kan jedhu x kun elementii kan bakka bu'u yoo ta'e odeeffannoo akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha fakkeenya biraa yoon kan inni isin agarsiisu taate fakkeenya fluoriinii yoon isin agarsiise fluoriiniin lakkoofsi inni as qabu 9 fluoriiniin jechuudha fluorine lakkoofsi inni iddoo kana qabu miti sorry fakkeenya fluorine yoo fudhanne asitti 9 asitti immoo fakkeenya 19 fudhanna kun lakkoofsi inni gaa fudhachuu danda'udha asitti lakkoofsi lama barreeffamuu ni danda'a asittis negative 1 barreeffamuu danda'a information kana keessatti lakkoofsi lameen kuni maal jennaan jenne subscript dha inneen subscript jedhama jechuudha kunoo lakkoofsa maali jedhama lakkoofsa atoomawaa jedhama jechuudha inni kuni maal jedhama lakkoofsa hangaa jennaan lakkoofsa hangaa kanaaf isin tummoo maal jedhamti charge yookiin valence charge jennaan chargein yookiin valensiin inni qabu meeqa jechuudha valensiin electron elementii kana meeqa negative takkaa jechuudha akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha kuni fakkeenya fluoriiniti kanaaf information odeeffannoo kanarraa argachuu dandeenyuun akka fakkeenyaatti gaa aluminium jedhee isin fudhadheetin jira garee akkamitti garee isaa baasuu dandeenya tarreen isaa meeqa amalli elementicha kana meeqa lakkoofsi vaalaansii isaa meeqa akkasuma vaalaansiin humna elementii kana kan ibsu ta'uu isaa isin agarsiiseetin jira mee viidiyoo biraatis gaa isin hojjedheetin isin agarsiisa kan kana bifa kana caaluun jechuudha akkasitti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh